Sabboonummaan gochaa. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhimma sabboonummaa ilaalchisuudhaan ergaa dabarsaniiru. Dhimma sabboonummaa irratti sadarkaa amma irra gahameen haalli kanaan duraa bu'aa akka hin qabnee fi sabboonummaan gocha qabatamaa ta'een utubamuu akka qabu obbo Shimallis ergaa barreeffamaan dabarsan kanaan hubachiisaniiru. Qabiyyee ergaa guutuu pireezidaantichaan isinii dhiyeessa dubbisan. Sabboonummaan gochaa jedha mata dureensaa. A. Barbaachisummaa hiika haaraa. Hiika siyaasni keenya hanga ammaa sabboonummaadhaaf kennu irra deebinee ilaaluu qabna. Akkaataan dhimma kanattiin ilaallu gulantaa qabsoon keenya irra gaheen kan wal simuu miti. Hubannoo kana sirreessuun gama tokkoon gulantaa qabsoo irra jirruuf itti aanu beekuudhaaf kan nu dandeessisu yoo ta'u, gama biraatiin garaagarummaa dhimmoota waloo ummata keenya irratti qabnu dhiphisuudhaan qisaasama humnaa hir'isaa. Addunyaa kanarratti namni dhuunfaa tokkos ta'ee gareen tokko waan barbaadu milkeessuudhaaf dirqama gufuu isa mudatan lama irratti ni qabsa'a. Tokko gufuu waan ta'uuf barbaannu irratti mudatanii fi gufuu waan gochuu barbaannu irratti mudatan. Gufuun dhimma ta'uu qunnamu dhiibbaa qaama alaarraa kan maddu yoo ta'u, gufuun dhimma gochuu irratti qunnamu ammoo dhiibbaa keessoo namticha yookaan garicha mataa isaarraa madda. Haaluma kanaan qabsoon kamiyyuu gulantaa wal duraa duubaan dhufu lama keessa darba. Gulantaa qabsoo ta'uu fi gulantaa qabsoo gochuu. Gulantaa qabsoo ta'uu. Gulantaan qabsoo ta'uu irra jireessaan dhiibbaa qaama alaarraa bilisa ta'uudhaaf kan taasifamudha. Qabsoon ta'uu madda keessa galtummaa qaama tokko sakaalee maal yookaan eenyu akka ta'e adda baasuu irratti fuulleffata. Dhimmi ta'uu mirga uumamaatiin deebisanii gonfachuu qabsaa'uudhaan ibsama. Akkaataa aadaa ofiitiin uffachuu, irreeffachuu, afaan ofii dubbachuu, afaan ofiitiin barachuu fi kanaaf kan kana fakkaatan. Uummanni Oromoo rakkoo akkanaa dabarseera. Qabsoon Oromoon waggoota 30 fi 40 dura taasisaa ture qabsoo bifa kanaa ture. Kanaaf qabsoon sabboontoota barasanii adda durummaadhaan Oromoo ta'uuf taasifamuunsaa gufuu qaama alaarraa dhufe kanarratti sabboontoonni hedduun qabsaa'aniiru. Namoonni yookaan gareewwan lakkoofsa hin tuffatamne qaban har'as waa'ee Oromoo ta'uu akka qabsaa'aa jiran himu. Kana raawwachuun sabboonummaa akka isaan gonfachiisuu ni amanu. Akka sabboonaatti of ilaalu. Maqaa Oromootiin qabsaa'uun badii ta'uu baatus rakkoo kan ta'u gulantaa qabsoo darbame irratti humna rakkoo Oromoon amma keessa jiru hiikuu danda'u qisaasuu isaaniiti. Har'a Oromoo ta'anii jiraachuun rakkoo tokko keessallee naman dabarsu. Gatii naman baasisu. Qabsoo jabaa gatii qaaliin itti kaffalameen boqonnaan sun cufameera. Har'a Oromummaan eenyummaa itti qaana'amu osoo hin taane kan ittiin dhaadatamu ta'eera. Har'a Oromoo ta'uufan qabsaa'a jechuun bilisummaa Oromoo ta'uu qabsoo hadhaawaa sabboontoota hedduutiin deebi'ee argame osoo hin beekin busheessuu ta'a. Qabsaa'ota kanneeniin sabboontota jechuun keenya qabsoo yeroo fi gulantaa isaa eegee waan taasisaniif galanni sabboontota sadarkaa kanarraan nu gaaneef haa ta'u. Gulantaa qabsoo gochuu. Gulantaan qabsoo lammaffaan gulantaa gochaati. Gulantaan qabsoo gochuu gufuu of ta'uu qaama alaatiin nama mudaterraa erga bilisa bahame booda kan dhufudha. Qabsoo mirga fedhii hawwii fi galma ofii dhugoomsuudhaaf ofirratti taasifamudha. Dhimmi gochuu dhimma naaf ta'uu mala jedhu ilaallata. Gochuun dandeettii galma ofii milkeessuu danda'u irratti fuulleffata. Yaadamni gochuu gaaffii maddi keessa galtummaa qaamni tokko akka waan barbaade gochuu hin dandeenye murteessuu maal yookaan eenyu jedhu irratti xiyyeeffata. Qabsoo lafarratti hojjechuun yookaan gochaan ibsamudha. Garbi tokko qabsoo taasiseen mirga of ta'uu deebisee gonfachuun dhuma qabsoo isaatee miti. Gaas miti. Mirga gonfatee dhugoomsuudhaaf qabsoo gochaatti ce'uu qaba. Gochi ammoo jiraachuu waa tokkoo barbaada. Qabeenya, beekumsa yookaan ogummaa gatii baasuu. Kanaaf mirga of ta'uu argate kana gochaan gadi dhaabuudhaaf rakkoo qabeenyaa, beekumsa yookaan
ogummaa gatii baasu dhabuusaa irratti qabsaa'uu qaba. Qabsoon gochuu qabsoo qaama alaa irratti taasifamu osoo hin taane qabsoo ofirratti taasifamu yookaan ofirratti hojjechuu ta'uu qaba kan jedhamu kanaafi. Gulantaan qabsoo Oromoon amma irra jirus gulantaa gochaati. Bara uummanni Oromoo mirga aadaa fi duudhaa isaatiin buluu gonfatetti, bara uummanni Oromoo mirga afaan isaatiin barachuu, hojjechuu fi of bulchuu gonfatetti roorroo Oromoo ta'uun gahaa turee odeessuun sabboonaa nun taasisu. Inumaayyuu tattaaffii injifannoo ta'uun argamee gochaan gadi dhaabuudhaaf taasifamu kan nu jalaa danqudha. Bara kana Oromoon aartii akka qabu namoonni beeka. Qabsoon nu eeggatu qabsoo gama aartiitiin of ta'uu osoo hin taane ogummaa gama aartiitiin deebisnee gonfanne kana gochaan utubuudha. Qabsoon akka sabboontota Oromoo tokkootti nu eeggatu aartii beekamtii argate kana barnootaan, leenjiidhaan, teeknooloojiidhaan giddugala aartii babal'isuudhaan cimsuudha. Qabsoon akka sabboona Oromoo tokkootti nu eeggatu dhaloota mirga of ta'uu booda dhufee fi dhufaa jiru kanaaf barnoota qulqullina qabu dhiyeessuu akkasumas teeknooloojii addunyaan irra ga'ee hidhachiisuudhaan sadarkaa kamittuu dorgomaa akka ta'u gochuudha. Uummata Oromoo qabsoo hadhaawaadhaan abbaa biyyummaasaa deebifatee kana diinagdeedhaan akka gahoomu qabsoo gochaatiin bira dhaabbachuudha. Hooggansi jijjiiramaa keenya yeroo hojiitti galu gulantaan qabsoo ammaa gochaan agarsiisuu akka ta'e hubannoo guutuu waliini. Hojii ijoon sabboontota Oromoo dandeettii gochuu uummata keenya guddisuu kan ta'u akkaataa kanaan yoo ilaalledha. Dandeettiin gochuu uummata keenya kan guddatu karaa kamuu osoo hin taane murtee gochaaf of kennuu, fedhii halkanii fi guyyaa dadhabuu, horachuu akkasumas naamusa cimaan socho'uudhaaf qophaa'uu gaafata. Walumaa galatti gocha barbaada. Raawwii piroojeektoota kumaa fi kitilaa tarkaanfilee haaraa hedduu waliin wal'aansoo kan qabne kanaafi qaama Oromoodhaaf dhaabbadhe jedhu kamuu waliin sadarkaa kanatti tumsaan qabsaa'uudhaaf qophiidha. Galmoota gulantaa qabsoo gochaa. Gulantaan qabsoo ammaa qabsoo gochaa akka ta'e yoo walii galle galma inni milkeessuudhaaf kaayyeeffate ibsuun barbaachisaa ta'a. Waa sadi irratti luucceeffata. Dhaloota barnootaa fi teeknooloojii hidhate uummata dinagdeedhaan gahoomee fi sirna cimaa qabaachuudha. Tokkoffaa dhaloota barnoota qulqullina qabuu fi teeknooloojii hidhate uumuu. Naannoon keenya barattoota miiliyoona 11 ol barsiisaa jira. Waliin gahinsa barnootaa cinatti qulqullina barnootaa eeguun dhimma ijoo ta'uu hubachuun inisheetiivoota adda addaa baay'ata mootummaa fi humna waloo tajaajila lammummaa fayyadaman bocuudhaan hojiitti galle. Manneen barnootaa bultii addaa ifa boruu, manneen barnootaa bu'uura boruu sadarkaa tokkoffaa duraa dareewwan dabalataa kumaataman lakkaaman hojiilee mijattummaa manneen barnootaa dabaluu akkasumas dhiyeessii nyaata barattootaa caqasuu dandeenya. Lammaffaa uummata keenya diinagdeedhaan gahoomsuu. Milkaa'ina galma kanaatiifis inisheetiivoota hedduu bocuudhaan socho'aa jirra. Inni jalqabaa karoora mootummaa hanga sadarkaa maatiitti gadi buusuudhaan badhaadhina maatii milkeessuu ilaallata. Dabalataanis qusannaa jajjabeessuu, hammattummaa faayinaansii baadiyaa dabaluu, dandeettii galii maddisiisuu fi sassaabuu guddisuu, dorgomtummaa fi dandeettii galii maddisiisuu, dhaabbilee misoomaa mootummaa cimsuu, intarpiraanarummaa babal'isuu, to'annoo jabeessuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu kaasuu dandeenya. Sadaffaa sirna cimaa hin riqqifne ijaaruu. Gama kanaan riiformiiwwan kenniinsa tajaajila mootummaa, babal'ina dijitaalaayizeeshinii, sirnoota dhawaataa badaa dhufan deebisanii gadi dhaabuu, buusaa gonofaa, tajaajila lammummaa, mana murtii aadaa, gaachana sirnaa, hirmaachisummaa uummataa mirkaneessuuf kanaaf kan kana fakkaatan kaasuun ni danda'ama. Walumaa galatti hiika sabboonummaadhaaf qabnu irra deebinee ilaaluu qabna. Humna keenya gargar hiree kan nu laaffise dhimma kana ilaalchisee fuula walfakkaataa irratti argamuu dhabuudha. Ammaan booda
gulantaa qabsoo darbe irratti humna keenya qisaasuu hin qabnu. Hooggansi sadarkaan jirrus waan tokko hubachuu qabna. Ummata irratti aangoofne mirga tajaajiltummaa gocha tajaajilaa tokko malee quuqama ummata Oromoodhaaf qabnu dhaadhessuudhaan sabboonummaa gonfachuu hin dandeenyu. Sabboontoonni Oromoo hundumtuu gochaan qabsoofnee sabboonummaa dhugaa haa gonfannu. Sabboonaan nama gochaan lafarratti ummata isaatiif waa xiqqoo gochuu danda'udha. Gamtaan taanee gochaan haa qabsoofnu. Gochaan qabsoofnee sabboonummaa haa gonfannu. Sabboonummaan gochaa jedhaniiru pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsaniin. Hordoftoota koo waan nu hordoftaniif baay'een isin galatoomfadhaa. Fayyaa ta'aa.